Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos baay'isee caalchisee kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaamii, nagaa Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenya, Qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akkam turtanii? Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka galateeffannuuf afaan keenya galataaf kan saaqe, akka cubbuu, akka balleessaa, akka daddarbaa keenyaa osoo hin ta'in dhiifama isaa, araara isaaf arjummaa isaa nuuf baay'isee maqaa isaa akka waammannuuf, waa'ee isaa akka faarfannuuf, waa'ee maqaa isaatii, waa'ee jecha isaatii waliin akka barannuuf kan nu gargaare, yeroo kanaan sa'aatii kanaan kan nu ga'e Waaqni abboolii keenyaa, Waaqni Abrahaam, Waaqni Isaaq, Waaqni Yaaqoob, Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Haati isaa, haati keenya kennaan fannoo jalaa, maqaan ishee kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Ergamoonni, qulqulloonni, wareegamtoonni akka kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Baga geessanii. Egaa akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waqtii tsigee, waqtii abaaboo yookaan zamana tsigee jechuudhaan beekama. Waqtiin kuni fulbaana 26 hanga sadaasa 6tti manni kiristaanaa keenya waqtii tsigee yookaan waqtii abaaboo jettee Waaqayyoof waqtii isheen itti galata dhiyeessitu, bacaqii gannaa keessaa baanee birraatti bari'uu keenyaan abaaboon daraaruu isaaniitiin Waaqa kana godheef manni kiristaanaa waqtii isheen itti galata dhiyeessitudha. Kanaaf kan waliin dubbannu kanuma irraan ka'ee waqtii kana ilaalchisuudhaan ta'a jechuudha. Zamana tsigee yookaan waqtii abaaboo kan jedhu kun maalidha? Manni kiristaanaa maaliif kabajji? Manni kiristaanaa maaliif amantoonni ishee akka isaan waqtii kanatti tsigee jedhanii akka isaan galateeffatan maaliif taasifti kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Ogummaa kan namaaf ibsu, kennaa hundumaa kan namaaf kennu Waaqayyo kennaa isaa, hafuura isaa nu gidduutti akka baay'isuuf waan walitti haasofnu iccitii isaa hundumaa Waaqayyo akka nuuf ibsuuf fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa ka'umsa barumsa keenyaa kan nuun taasifannu raajii Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti jecha jiru ta'a jechuudha. Jechichis akkas jedha. Kunoo Waaqayyo duumessa saffisaadhaan ta'ee gara biyya Gibxitti ni dhufaa jedha. Kunoo Waaqayyo duumessa saffisaadhaan ta'ee gara biyya Gibxitti ni dhufaa jedha. Egaa kaayyoon barumsa keenya Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo daa'imummaa isaatti haadha keenya dubaroo Maariyaam waliin, qulqulluu Yoosefiif Saloomee waliin maaliif gara Gibxitti deeme isa jedhu hubachuu ta'a jechuudha. Egaa seenaa kana bal'inaan kan nuun argannu Wangeela Maatewos boqonnaa 1 irraa eegalee abbaan keenya qulqulluun Maatewos nuuf katabee ni argannaa jechuudha. Egaa Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo ilaallu bara mooticha Heroodsitti, Heroodis mootii Yerusaalem ta'ee yeroo turetti kutaa biyya Yihudaa Beetlehemitti Gooftaan Yesuus Kiristoos ni dhalate, bara inni dhalatetti jedhee eegalaa jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamiin fayyisuudhaaf samiirraa gadi bu'uu isaa nutti hima jechuudha. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa kan bu'e akkasumaan callisee bu'uun waan isa barbaachiseef qofa osoo hin taane Addaamiin fayyisuudhaaf bara hedduudhaaf qulqulloonni kakuu moofaa keessa jiranii abdiidhaan dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eegaa waan turaniif fayyina isaan argamuuf jecha qulqulloonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusaa abdiidhaan eegaa waan turaniif Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamiif sanyii isaa fayyisuudhaaf fooniin dhalate jechuudha. Egaa Kiristoos fooniin dhalate yeroo nuun jennu
iddoo hundumaatti guutuudha Waaqayyo, iddoo hundumaa ni jira. Akkuma abbaan keenya Daawit dubbatu gara samiitti yoon ol ba'ee, gara lafaatti yoon bu'ee, lafa jalas yoon deeme ati iddoo hundumaa jirta, iddoo ati hin jirre eessa jira nuun jedha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo iddoo hundumaatti guutuu kan ta'e, iddoo hundumaa kan jiru, iddoo hundumaatti kan jiraatu waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaama isaa adda ta'een gadameessa dubaroo Maariyaam keessa bulee foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhalachuu isaa nutti himaa jechuudha. Abdiin Addaam raawwachuun isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamiif jecha fannifamee jireenya bara baraa, fayyina bara baraa isaaf kennuudhaaf dhalachuu isaa, abdiin sun raawwachuu isaa nutti himaa jechuudha. Sana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa erga nutti himee booddee namoonni ogeeyyiin 79 kan nuun jennu namoonni ogeeyyiin baha biiftuutii gara Yerusaalemitti ilma dhalate kanaaf, mucaa dhalate kanaaf sagaduuf gara Beetlihemitti urjiidhaan durfamanii ni dhufanii jedha. Kanaaf urjicha bahaatti arginee akka isaaf sagadnuuf dhufneerraatii kan dhalate mootichi Yihudaa eessa jira yookaan mootiin Yihudaa inni dhalate sun eessa jira jedhanii ogeeyyiin ilma dhalate sanaaf sagaduuf gara Yerusaalem kutaa biyya Yihudaa Beetlihemitti dhufuu isaanii nutti himaa jechuudha. Kanaaf yeroo kana mootiin Heroodis mootii waan tureef, bulchaa biyya sanaa waan tureef, namoonni Kiristoosiif sagaduu dhufan kun immoo mootichi inni dhalate kun eessa jira jedhanii waan dhufaniif aangoo koo kan narkaa fuudhu mootiin dhalate kun eessadha jedhee keessi isaa ni rifatee jedha. Ni nahee ni rifatee. Egaa isa qofa miti, Heroodis qofa miti, guutummaan Yerusaalem akka isheen raafamte, lapheen ishee akka inni raafame, namoonni hedduun akka isaan raafamanii nutti himaa jechuudha wangeelli kutaa Maatiyos boqonnaa 2 irratti argannu kun. Egaa namoonni baay'een waan ifti ta'e jireenyi gara isaaniitti yeroo dhufu, ifti gara isaaniitti yeroo dhufu ni nahu, ni sodaatu. Namoonni dukkana keessa jiranii, namoonni cubbuudhaan jiranii, namoonni Kiristoositti hin amanne hundumtu Kiristoos yeroo gara isaaniitti dhufu, Kiristoos yeroo biyya lafaa kanatti dhufe seexanni naheera jechuudha, rifateera jechuudha. Maaliif jireenyatu dhalate waan ta'eef, maaliif ifatu dhalate waan ta'eef, maaliif nageenyatu dhalate waan ta'eef, jaalalatu dhalate waan ta'eef warreen jaalala hin jaallanne, warreen nageenya hin barbaanne, warreen dukkana keessa jiraachuu barbaadan, warreen ifatti bahuu hin barbaanne hundumtu ni raafamu jechuudha. Kanaaf dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaarraa eegalee jeequmsa guddaa warreen uume keessaa tokko, warreen dukkana keessa jiraatan, warreen jireenyatti bahuu hin barbaanne, warreen fayyina hin barbaanne, warreen daandii seexanaarra jiran hundumtuu dhufaatii dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin rifataniiru jechuudha. Maaliif yeroo sanatti Yerusaalem keessatti Heroodisiif namoonni Yerusaalem keessa jiraatan ni rifatanii yookaan ni nahan jedhamee haa dubbatamu iyyuu malee dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seexanaaf, warreen daandii seexanaarra jiraatan hundumaaf rifannaa uumeera jechuudha. Kanaaf namoonni sabaa sagaloonni yookaan ogeeyyiin bahaa biiftuudha gara Yerusaalemitti dhufanii mucaa dhalate kanaaf yeroo ni sagadna jedhanii, mootiin dhalate eessa jira jedhanii yeroo gaafachuuf dhufanitti naasuu hedduun Heroodis irratti qaqqabeera jechuudha. Egaa Heroodis kan inni nahee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin yookaan immoo Yesuus Kiristoosiin beekee osoo hin taane, Heroodis kan inni nahee namoonni ogeeyyiin kun maal jedhanii waan isa gaafataniif, mootiin dhalate eessa jira, nuti isaaf sagaduu dhufne waan isaan jedhaniif naasuu guddaa Heroodis irratti uumeera jechuudha. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif akka dhufe
Heroodis hin beekne yookaan hin hubanne jechuudha. Inni mootummaa biyya lafaa kana Heroodis irraa fuudhuu waan dhufeetti fakkaatee Heroodis rifateera jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu mootummaa biyya lafaa yookaan mootummaa Yerusaalem jirtu sana Heroodis harkaa fuudhee gaggeessuuf osoo hin taane mootummaa samii irraa biyya lafa kana irratti raawwachuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufeera jechuudha. Mootummaa samii irraa yeroo nuun jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina addaamiif fidee dhufe sana daandii mootummaa ishee samii irraa ittiin qajeelchu sana fannoo irratti hundeessuudhaaf fannoo irratti fannifamee mootummaansaa fayyina fannoo irratti raawwatame sanaan akka eegaluuf kakuun haaraa fayyinni inni bara baraa fayyinni lammata hin qabne fayyinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin raawwatu sun akka inni eegale Heroodis hin barre jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu fayyina Heroodisiifis fayyina Yerusaalemiifis fayyina addunyaafis fooniin nuuf dhalateera jechuudha. Fooniin nuuf dhalateera jechuudha. Egaa yeroo sanatti Heroodis luboota Yerusaalem keessa jiran hangafoota lubootaa barreessitoota seeraa kan uummata Israa'el hundumaa walitti qabeetu na'eera waan ta'eef mootii dhalate waan ta'eef isaaf sagaduuf ogeeyyiin dhufan waan ta'eef mootummaa Heroodis kan tuqu itti fakkaatee mootummaa isaa biyya lafaa kan tuqu itti fakkaatee lubootaa fi barreessitoota seeraa Yerusaalem keessaa Heroodis walitti qabeetu gaaffii isaaniin gaafate jechuudha. Gaaffiin sun maal ture? Masiihiin kun eessatti dhalataa jedhee gaafate. Masiihiin kun eessatti dhalataa yookaan mootiin inni dhalate kun eessatti akka dhalatu kitaabolii irratti barreeffamee jedhee lubootaa fi barreessitoota seeraa warra kitaaba beekanii warra beekumsa qaban gaafate jechuudha. Egaa Heroodis kakuu moofaa ni beeka ture. Maaliif? Masiihiin kun akka dhalatu ni beeka ture jechuudha. Abdiin Addaam yeroo ta'e akka inni raawwatu kitaabolii irratti kan barreeffame Heroodis ni beeka ture jechuudha. Kanaaf beekumsi isaa sun garuu beekumsa lafarraa beekumsa xiqqoo waan ta'eef dhufaatii kaayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fooniin dhalate waan inni hin hubanneef mootummaa isaa samiirraa waan jalaa fudhatu itti fakkaate jechuudha. Kanaaf namoonni beektonni suni barreessitoonni seeraa Yerusaalem keessaa Heroodis walitti qabe suni maal jedhanii deebisanii fi mandara Beetaliheem kutaa biyya Yihudaa keessatti akka dhalatu raajiidhaan dubbatameera jedhanii itti himan jechuudha. Raajiidhaan dubbatameera. Egaa barreessitoonni kuni luboonni kuni kitaabolii kana irratti kan barraa'e hundumaa ni beeku. Garuu dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhachuudhaaf keessi isaanii maal ta'ee ture? Keessi isaanii jaamee ture jechuudha. Maaliif silaa beekumsa kitaabolii irraa beekan san waan kitaabolii irraa dubbisan sanaan qabatanii Kiristoostu dhalatee Waaqayyootu fayyinaaf gara biyya lafaa dhufee gooftaa keenyatu nu fayyisuuf dhufee Yerusaalem guutummaa nuunis nu fayyisuudhaaf addunyaa hundaa fayyisuudhaaf gooftaan Kiristoos dhalateera jedhanii ogeeyyii sanaa wajjin isaanis ni galateeffatu ture jechuudha. Garuu isaan beekumsi isaanii qofti isaaniin hin fayyadne jechuudha. Maaliif isaan maaliin jaamaniiru? Mootummaa biyya lafaa kanaan jaamaniiru jechuudha. Kaayyoo biyya lafaatiin jaamaniiru jechuudha. Waan biyya lafa kanarraa argatan hundumaa faayidaa biyya lafa kanarraa argatan hundumaa waan baraniif, waan nyaataniif, waan dhuganiif, jireenyi baay'ee waan itti toleef fayyina dhala namaa, fayyina addunyaa irraanfatanii dagatanii waan turaniif isaan beekumsi isaanii sun isaaniin fayyaduu hin dandeenye jechuudha. Yeroo sanatti Heroodis erga kana dhagee booddee ogeeyyii sana ofitti waameetu urjiin sun yoom akka mul'ate isaaniin gaafatee hubatee baree
deemaa gara mootii dhalate sanatti deemaa mootii sanaafis sagadaa anis immoo akkani isaaf sagaduuf yeroo deebitanii natti himaa na beeksisaa jedhee Heroodis warra namoota ogeeyyii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif sagaduu deemanitti itti himee jechuudha. Egaa Heroodis laphee isaa keessatti wanta inni yaade waan gaarummaaf miti. Kottaa deebi'aa natti himaa kan inni jedhee isaan deebi'anii erga itti himanii booddee isaaf sagaduuf otoo hin taane mootii jedhamee kan waamame fayyina biyya lafaa kanaaf kan dhufe Kiristoosiin ajjeesuuf ture jechuudha. Keessa isaatti kan yaade dabaa yaadee ture jechuudha. Yeroo baay'ee namni beekumsa qabaa, gaarummaa garuu beekumsa sanarraa ka'ee gaarummaa garuu raawwachuu hin danda'u. Maaliif fedha addunyaa kanaatiin, maallaqa addunyaa kanaatiin, aangoo addunyaa kanaatiin namni yeroo hidhamee jirutti seexannis ija lapheesaa yeroo jaamsutti beekumsi qofti waa hubachuuf fayyaduu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu Waaqayyoo hubannaa yoo namaaf ibse waa hunda hubachuun ni danda'ama jechuudha. Heroodis namoota kanaan deemaatii mootii isa dhalate sanaaf sagadaa yeroo deebitanis ani akkan isaaf sagaduuf anis akka keessan akka isaaf aarsaa dhiyeessuu fi yeroo deebitanitti natti himaa mootiin kun eessatti akka dhalate eessa akka jiru jedhee sabaa sagaloota yookaan namoota ogeeyyii bahaa biiftuutii gara Yerusaalemitti urjiidhaan durfamanii urjiidhaan gaggeeffamanii lafa Kiristoos Yesuus itti dhalate itti warra dhufan sanatti itti dubbate jechuudha. Sana booddee namoonni kun deemanii ogeeyyiin kun deemanii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif erga aarsaa dhiyeessanii booddee erga isaaf sagadanii booddee gara Yerusaalemitti yeroo deebi'an sanaa ergamaan abjuudhaan isaanitti argamee akka isaan gara Heroodisitti hin deebine biyya isaaniitti akka isaan deebi'anii itti hime jechuudha. Kanaaf namoonni ogeeyyiin kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif yeroo sagadanitti isa waaqeffachuuf isaaf jilbeenfachuuf gara iddoo inni itti dhalatetti yeroo deemanitti mucaa kana yookaan ilma dhalate kana haadha isaa qulqulleettii dubaloo Maariyaam wajjin arganii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiifis ni sagadanii sagaduu qofaa osoo hin taane harka isaaniitti kennaa qabatanii waan dhufaniif kennaa sana saanduqoota 3 qabatanii aarsaa isaaf dhiyeessanii saanduqa warqii qabatanii saanduqa ixaanaa qabatanii saanduqa qumbii harka isaaniitti qabataniitu ilma dhalate kanaaf aarsaa dhiyeessanii aarsaa qofaa miti sagada dhiyeessanii kennaa isaaf kennanii jedha. Egaa manni kiristaanaa kennaa isaan qabatanii dhufanii yeroo hiiktu abbooliin mana kiristaanaa yeroo hiikanii warqii maaliif fidanii fi isa jedhu yeroo hiikanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa amanamaa waaqa dhugaa qulqulluu kan ta'e addunyaa hundumaa kan uume jecha isaatiin hundumaa kan raawwate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa dhugaa waaqa amanamaa waaqa qulqullaa'aa waan ta'eef qulqulluu kan ta'e warqee isaaf dhiyeessanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos luba bara baraa lubni akkasaa kan hin argamne hangafa lubaa Melkiiseedeq fa'aa aarsaa isaan dhiyeessanii bara baraan fayyina argamsiisuu hin dandeenye aarsaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiyeesse garuu takkaa bara baraaf kan addunyaa hundumaa fayyise waan ta'eef luba bara baraa waan ta'eef hangafa lubaa waan ta'eef maal fidanii fi ixaana fidanii fi du'a isaa qulqullooftuu taateen addunyaa hundumaa du'a isaatiin kan fayyise fannoo irratti fannifamee kennaa dhugaa aarsaa bara baraa ta'ee addunyaa kana kan fayyise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisuu addunyaa kanaa ilaalanii gooftaan Yesuus Kiristoos addunyaa kana akka inni fayyise addunyaa kana akka inni isheedhaaf jireenya ta'e jireenya bara baraa akka inni isheedhaaf laate agarsiisuudhaaf immoo qumbii isaaf fidanii fi jettee manni kiristaanaa
hiikaa kitaabaa irratti ni barsiiste jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ijoollummaa isaatii kaasee isaaf maaltu dhiyaatee fi sagadatu isaaf dhiyaatee fi kanaaf gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waaqeffachuu kan danda'u, kabaja isaa kan beekuu danda'u Waaqayyoo Hafuurri Qulqulluu kan kennaa isaa isaaf ibsedha jechuudha. Egaa namoonni baay'een bara kana waan baay'ee haasa'uu danda'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti gaaffii adda addaa uumuu danda'u. Maalinnoon namaa, maalinnoon beela'aa, maalinnoon dheebotaa, maalinnoon dadhabaa, yeroo fannoo irratti fannifame sana yaa Waaqa koo, yaa Waaqa koo jedheeni waawwata jedhanii waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dagatan, kan ganan bara kana baay'eetu jiru jechuudha. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa amanamaa, jireenya kan namaa laatu, addunyaa kanarraa dukkana addunyaa kanarraa diiguudhaaf ifa isaatiin kan mul'ate, jireenya bara baraa kennuudhaaf gadameessa haadha keenya dubaroo Maariyaam keessa kan bule, jireenya kan laatu, ifa kan ta'e Waaqa dhugaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos daa'imummaa isaatti ogeeyyiin beekumsa isaaniitiin kitaaboliin wanta isaan jedhan kennaa Waaqayyoo isaaniif mul'iseen durfamanii dhufanii aarsaa fi kennaa sagada isaaf dhiyeessanii gara biyya isaaniitti deebi'anii jechuudha. Sana booddee yeroo barnoota keenyatti deebinu Heroodis namoonni ogeeyyiin sun gara isaatti waan hin deebinee fi keessa isaatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos balleessuudhaaf yaade jechuudha. Egaa addunyaa kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo deddeebi'aa turetti fedha isaatiin, eeyyama isaatiin irraan kan hafe waan tokko isarratti raawwachuu kan danda'u, isarratti waan hamaa raawwachuu kan danda'u hin turre jechuudha. Hin jirus jechuudha. Maaliif? Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina Addaamiif yeroo gara addunyaa kanaatti dhufee fedha isaatiin, jaalala isaatiin, fedha abbaatiin, fedha hafuura qulqulluutiin, fedha waaqummaa isaatiin dhufe waan ta'eef waan inni fedhee eeyyamee akka isarratti raawwatan taasise malee isarratti taasisuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf Heroodis waaqummaa isaa fayyinaaf dhufuusaa waan hin barreef keessa isaatti hamaa yaadee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ajjeesisuuf keessi isaas qaamni isaas kaka'e jechuudha. Sana booda ergamaan gooftaa abjuudhaan abbaa keenya qulqulluu Yoosefitti mul'atee ka'iitii mucichaaf haadha isaa fudhuutii gara Gibxitti godaanii Heroodis mucaa kana ajjeesuudhaaf ni barbaadaatii hangan ani sitti himutti achuma turii gara Yerusaalemitti hin deebi'in jedhee ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Yoosefitti abjuudhaan dubbate. Sana booddee Yoosefis haadha isaa fi mootii dhalate mucaa kana fuudhee gara Gibxitti godaananii jechuudha. Gara Gibxitti godaananii jechuudha. Egaa ka'umsa barumsa keenyaa irratti caqasanuun fudhannee kaane Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo duumessa saffisaadhaan ta'ee gara Gibxitti ni dhufa kan jedhamee raajiin dubbatame qulqulluu Isaayyaasiin raajiin dubbatame sun wangeela Maatewos seenaa wangeela Maatewos boqonnaa 2 irratti argannuun ni raawwate jechuudha. Ni raawwate jechuudha. Kanaaf duumessa saffisaadhaan ta'ee Waaqayyo gara Gibxitti ni dhufa kan jedhame kun duumessa saffisaa kan jedhamte haadha keenya dubaroo Maariyaamiidha jechuudha. Duumessa saffisaa kan jedhamte haadha keenya dubaroo Maariyaamiidha. Waaqayyo gara Gibxitti ni dhufa. Waaqayyo kan jedhame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Egaa dubreen Maariyaam ilma ishee Yesuus Kiristoos qabattee gammoojjii Gibxitti godaante jechuudha. Ilma ishee Yesuus Kiristoos qabattee gara Gibxitti godaante. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa hundumaa kan baatu harka haadha isaa dubaroo Maariyaamii irratti baatamee gara Gibxitti godaane jechuudha. Hunda kan qabate, hundumaa kan uume, hundumaa kan raawwatu,
waan hin jirrerraa addunyaa hundumaa gara jireenyaatti kan fide, hundumaa kan uume, hundumaa kan qabate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha keenya dubaroo Maariyaam giiftii keenyaan baatamee gara Gibxitti ni godaane jechuudha. Egaa inni harka haadha keenya dubaroo Maariyaam irratti baatamee gara Gibxitti godaane sun hundumaa kan sooru, hundumaa kan uume, uumama hundumaaf soorata kan laatu, godaansa hundumaa kan kabaju gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo ture jechuudha. Egaa akkas jennee yeroo dubbannu salphaa fakkaachuu danda'a. Waaqayyo garuu addunyaa hundumaa isa keessa kan jirtu, inni garuu addunyaarra godaanuusaa yoo Waaqayyo namaaf ibse malee hubachuun hin danda'amu jechuudha. Bara keenya kana waan hundumaa salphisuu waan barreef malee kun dinqiidha jechuudha. Waaqayyo fooniin dhalachuun isaa dinqiidha. Haadha keenya dubaroo Maariyaam irraa foon isheerraa, foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuun isaa dinqiidha. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos uumama uumeen Heroodsiin ari'atamuun isaa dinqiidha. Haadha keenya dubaroo Maariyaam isheedhaan baatamee gammoojjii Gibxi isa gubu keessa baqachuun isaa dinqiidha jechuudha. Dinqiidha jechuudha. Baay'ee waan nama dhibudha jechuudha. Maaliif Waaqayyo hundumaa kan raawwatu maaliif nama uumeen ari'atama? Maaliif gammoojjii keessa baqata yeroo nuun jennu baay'ee dinqiidha. Akkasidha jennee dinqii kana dubbachuu ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffachuu isaatiin gara Gibxitti godaaneera jechuudha. Haati keenya dubaroo Maariyaamis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baattee ilma ishee akka ishee jalaa hin ajjeesneef ilma ishee baattee Yoosefiif Saloomee wajjin gara Gibxitti godaanteetti jechuudha. Egaa namoonni kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin gara Gibxitti godaanuun isaanii namoonni kun eebbifamtoota isaan taasisaa jechuudha. Maaliif kabaja kana kan argatu hin jiru? Kiristoos duukaa godaanuun hammam akka inni namatti tolu, Kiristoos duukaa godaansa fudhachuun, Kiristoos duukaa gidiraa simachuun hammam akka keessa namaa gammachiisu hundumti keenya hubachuu dandeenya jechuudha. Egaa erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaanee baqatee booddee Heroodis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mootii dhalate kana barbaachuuf jecha ijoolleen Yerusaalem keessatti, ijoolleen Beetlehem keessatti dhalatanii Yihuudaa keessa jiran hundumtu waggaa 2 gadi ta'anii 40,000 ol akka isaan ajjeefamanii dhiigni isaanii lafarra dhangala'u taasise jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ijoollee kaaniitti yaadee, akka ijoollee Yerusaalem keessatti dhalatanii sana Kiristoosiin nan argadha jedheetu ijoollee sana ajjeese jechuudha. Kanaaf Heroodis cubbuu hamaa addunyaa kanarratti hojjete jechuudha. Ijoollee waggaa 2 gadi, ijoollee waan tokko hin beekne, daafii mootummaa isaa, daafii fedha addunyaa kanarraa ijoollee homaa hin beekne waggaa 2 gadi Heroodis ni fixe lafarraa jechuudha. Egaa har'as namoonni baay'een daafii aangoo isaaniif, daafii fedha foonii isaaniitiif, daafii dantaa mataa isaaniitiif namoota baay'ee kan ajjeesisan, namoota baay'ee aangoo isaaniitiif jecha kan dhiiban, hiyyeessota kan rakkisan, cubbuu adda addaa keessatti kan kufan, jireenya isa samiirraa, jireenya isa waaqarraa, jireenya isa Kiristoos faana jiraatamu sana osoo yaadanis irraanfatanii hammeenyi hedduu namoonni raawwatan bara kanas immoo baay'ee ni jiru jechuudha. Ani jiraannaan inni kaan yoo jiraates yoo jiraachuu baates maaltu na dhibeedhaanii namoota hedduu kan gidirsan bara kanas baay'ee jiru. Heroodis daafii aangoo isaatiin, daafii mootummaan isaa na jalaa fudhatamaadhaan ijoollee Yerusaalem keessa jiran
40,000 ol fixee jechuudha. Egaa kun addunyaa kanarratti cubbuu raawwatame keessaa cubbuu guddaa kan ta'edha jechuudha. Ijoollee homaa hin beeknee ficcisiise jechuudha. Egaa dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma sila jenne aangoo biyya lafaa Heroodis irraa dabareedhaan irraa fuudhuuf osoo hin taane fayyina addunyaa kanaatiif, fayyina ilmaan namaatiif jireenya bara baraa kennuudhaaf addunyaa kanarratti kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin dhalate jechuudha. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa ammas jireenya lafarraa keessa warreen deddeebinu warreen jiraannu mootummaa samii yaaduu danda'uu qabna. Wangeela Yohaannis irratti akkuma dubbatame dursaatii qajeelummaa fi mootummaa isaa barbaadaa, inni kaan isiniif dabalama, jireenyi lafarraa isiniif dabalama, gammachuun lafarraa isiniif dabalama. Isin garuu dursaatii mana ishee samiirraa yaadaa, jireenya ishee samiirraa yaadaa, isheedhaafis deddeebi'aa, qulqullummaadhaan deddeebi'aa, inni lafarraa isiniif dabalama jedhee wangeelli Waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een yeroo addunyaa kanarra jiraannu isa samii hin yaadnu, isa samii hin qalbeeffannu, jireenya bara baraa hin qalbeeffannu, jireenya bara baraa sana kan nuuf kennuuf hin hojjennu jechuudha. Garuu sanaaf hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaanuunsaa tokkoffaa godaansa Addaam agarsiisuufidha. Addaam abbaan keenya balleessaa inni balleesseen, cubbuu inni hojjeteen gannata keessaa gara biyya gidiraa qabdu, gara biyya lafaa kanatti godaanuusaa agarsiisuufidha jechuudha. Addaam erga uumamee umuriin isaa guddaa haa ta'us gannata keessa kan inni jiraate garuu ijoollee jedhamuu danda'a jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam lammaffaa ta'ee isa Addaam gidiraa arge sana, isa Addaam ari'atame sana, isa Addaam gannata keessaa gara biyya lafaatti dhufe kana yaadachiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaaneera jechuudha. Godaansa abbaa keenya Addaam sababii cubbuutiin taasise Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo ari'atamuu isaatiin godaansa Addaam sana yaadachiise jechuudha. Godaansa Addaam sana akka nuun yaadannu nu taasise jechuudha. Lammaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif gara Gibxitti godaane jennee yeroo ilaallu nama ta'uu isaatiin, gonka nama ta'uu isaa akka nuun hubannuuf Waaqayyo waloomee qaama lamarraa qaama tokko ta'ee, amala lamarraa amala tokko ta'ee tawaahidoodhaan akkuma manni kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa barsiistu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gonka nama, gonka waaqa ta'ee. Kanaaf qaama lamarraa qaama tokko, amala lamarraa amala tokko, gonka adda kan ta'ee tawaahidoodhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'e jettee manni kiristaanaa barsiiste jechuudha. Kana kan nuuf ibsu maqaa Kiristoos jedhudha jechuudha. Manni kiristaanaa Kiristoos jettee gaafa waamtu gooftaan Yesuus Kiristoos namas gonka nama, gonka waaqa jettee akka isheen amantu kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf maqaan Kiristoos jedhu Waaqayyo nama ta'ee isa jedhu kan mul'isudha jechuudha. Kanaaf gonka nama ta'uusaa namoonni maqaa isaatiin akka isaan ari'ataman agarsiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaane jechuudha. Sadaffaa irratti godaansa qulqullootaa kabajuuf. Egaa maqaa kootiin ari'atamuun ni jira, maqaa kootiin gidirfamuun ni jiraata jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni gidirfame sana namoonni isatti amanan, namoonni daandii Kiristoos irra deddeebi'e sanarra warreen deddeebi'an akka isaan gidiraa qabanii, akka isaan ari'atamanii wangeela irratti akkuma dubbate sana gidiraa ari'atamuu qulqullootaa, ari'atamuu kiristaanotaa agarsiisuudhaaf, ari'atamuu kiristaanotaa kabajuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
dursaa waan hundaa waan ta'eef inni jalqaba qulqullootaa waan ta'eef daandii isaarra qulqulloonni akka deddeebi'an daandii sana isaanitti agarsiiseera waan ta'eef daandiin qulqulloonni irratti ari'ataman sun daandiin warreen amantoonni Kiristoositti amanan ari'atamuudhaan irra deddeebi'an sun kabajamaa akka inni ta'e inni dursee akka inni ari'atame akka inni godaane agarsiisuudhaaf godaansa isaaniis godaansa qulqullootaas kabajuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaaneera jechuudha. Egaa inni biraa waaqolii tolfamoo Gibxi keessa jiran barbadeessuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti duumessa saffisaadhaan ta'ee gara Gibxitti godaane jechuudha. Egaa Gibxi bara sana keessa waaqoliin tolfamoo kan keessatti baay'inaan waaqeffataman keessaa tokko biyya Gibxii turte jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana malee waaqni biraa siif hin ta'in jedhee akkuma ajaja isaatti nutti dubbate inni nuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan waaqayyoon malee waaqa biraa akka nuun hin waaqeffanneef waaqolii tolfamoo addunyaa kanarraa diiguuf gara Gibxitti godaaneera jechuudha. Egaa yeroo sana lapheen Gibxi keessa isheetti ni baqa ture yeroo waaqayyo gara Gibxitti deeme sana jedhee Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 19:1 kaasee nutti hima jechuudha. Egaa waaqayyo waaqummaa isaatiin waaqolii tolfamoo akka inni hin jaallanne waaqa biraadhaaf waaqummaadhaan sagaduun akka hin malle agarsiisuudhaaf gara Gibxitti godaaneera jechuudha. Sana booddee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti erga godaanee booddees waaqoliin tolfamoon caccabanii badaniiru jedha abbaan keenya Isaayyaas raajii isaatiin jechuudha. Egaa waaqolii tolfamoo balleessuudhaaf waaqolii tolfamoo barbadeessuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaanee jechuudha. Inni biraan godaansa isaatiin seexana ari'achuuf godaansa isaatiin waan gaariin akka hojjetamu seexanatti agarsiisuudhaaf seexanni Addaamiin gannata keessaa kaasee isa ari'achaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo daandii isaa seexana ari'achuudhaan eegaluu isaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan Addaamittiin moo'ame hundumaa moo'ee seexana diigee agarsiiseera jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daabiloosiin ari'achuudhaaf gara Gibxitti godaane. Egaa manni kiristaanaa kana yaadachuudhaaf waqtii abaaboo yookaan zamana tsiggee jettee waqtii kana keessa addummaadhaan kana yaadachaa waaqayyoof waqtii isheen itti galata galchitu. Bokkaan rooba ganna keessa bokkaan roobee nama dhiphisaa ture sun darbeera. Waqtiin abaaboo dhufeera. Kanaaf waaqayyo waqtii sana nu dabarseera. Waqtii abaaboo fideera. Kanaan haa gammannu, waaqayyoon haa galateeffannu jettee manni kiristaanaa yeroo hundumaa halkan abaaboo qabattee abbooliin abaaboo qabatanii ganni darbuusaa, birraan bari'uusaa, abaaboon daraaruusaa, firiin naqachuusaa mul'isuudhaaf yeroo hundumaa waaqayyo fuuldura addummaadhaan waqtii kana keessa galanni ni dhiyaata jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti taasise keessatti haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gidiraa isheen argite baay'ee hedduudha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucummaa isaatiin baattee gammoojjii gubu keessa ari'atamuun ishee baay'ee nama dhiba. Kiristoos duukaa gidiraa fudhachuun hammam akka inni nama gammachiisu, hammam dinqii akka inni ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa Kiristoosiin haati keenya dubaroo Maariyaam dugdatti baattee yeroo gidiraa argitu, yeroo gammoojjii Gibxi keessa ari'atamtu sana namni addunyaa kanarra yeroo ammaa namni tokko yookaan haati tokko deessee yeroo nama gaafachuudhaaf yookaan maatii ishee gaafachuudhaaf gara biyya tokkotti deemtu maatiin koo jiru,
firoonni koo jiru, namni ani beeku jira, nyaata naaf qopheessu, sirriitti naa wajjin ta'u, waan hundumaa na gargaaru jettee abdiidhaan deemti. Haati keenya dubaroo Maariyaam garuu ilma koo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos, gooftaa ishee Iyyasuus Kiristoos na jalaa ajjeesu, na jalaa lafatti dhiiga isaa dhangalaasu jettee sodaa guddaadhaan gara Gibxitti kan isheen baqatte jechuudha. Egaa hammam haati keenya dubaroo Maariyaam keessi ishee hammam akka inni madaa'u hubachuun namatti ulfaatu jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmadha, mucaadha, garuu inni beekaa waan hundumaati. Inni kaayyoo maaliif kan akka inni raawwate ni beeka jechuudha. Egaa firriin jiru, lafa firriin jirretti godaansi baay'ee ulfaataadha jechuudha. Lafa namni waan namaan qopheessinetti isumaayyuu gammoojjii keessa godaanuun haadha keenya dubaroo Maariyaamiidhaaf hammam akka inni dhiphisaa ta'e yaadachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ilma koo tokkicha na jalaa ajjeesu jettee sodaadhaan haati keenya dubaroo Maariyaamiin hammam akka isheen raafamte yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Qalbeeffachuun, hubachuun, sana xiinxaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sana booda dhiphinaan waggaa 3.6 erga isaan turanii booddee Heroodis ni du'ee kan mucaa kana yookaan kan ilma kana ari'atu du'eeraatii ka'ii gara Yerusaalemitti deebi'ii jedhee ergamaan ammas abjuudhaan Yoosefitti mul'atee gidiraa waggaa 3.6 booddee, turtii waggaa 3.6 booddee haati keenya dubaroo Maariyaam ilma ishee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yoosefiif Saloomee wajjin gara Yerusaalemitti deebi'aniiru jechuudha. Egaa manni kiristaanaa kana yaadachuudhaaf fulbaana 26 hanga sadaasa ja'aatti zamana tsiggee yookaan waqtii tsiggee, waqtii habaaboo jettee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti addaamiin fayyisuudhaaf akka inni godaane haati keenya dubaroo Maariyaamiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baattee gammoojjii Gibxi keessa akka isheen godaante abbaan keenya qulqulluu Yoosef haadha keenya qulqulleettii Saloomee wajjin gammoojjii keessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fuudhanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin akka isaan gidiraa fudhatan, akka isaan godaanan manni kiristaanaa ni yaadatti jechuudha. Ni yaadatti jechuudha. Egaa waqtii kana keessa amantoonni ni soomu jechuudha. Lagannaan waqtii kana keessa ni jiraata. Lagannaawwan ajajaa yookaan lagannaawwan labsii torban irraa kun lagannaa fedhiidhaan soomamu yookaan soomii fedhaa jettee manni kiristaanaa amantoonni ishee akka isaan soomiidhaan yaadatan, akka isaan lagannaadhaan gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, ari'atamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka isaan yaadatan yeroo hundumaa galataanii akka isaan dhaabbatan ni taasifti manni kiristaanaa jechuudha. Egaa gidirfamuu yookaan ari'atamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti wantoota hedduu yaadachuu, qalbeeffachuun wantoonni nurra jiraatan hedduun ni jiraatu jechuudha. Egaa kiristaanonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amananii qulqulloonni akka isaan ari'ataman ni hubanna, ni yaadanna, ari'atamuun maqaa isaatiin akka jiru ni beekna, ni hubanna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos agarsiistuu dhala namaa ta'ee, dursaa dhala namaa ta'ee foon uffatee addunyaa kanarratti yeroo deddeebi'u kaayyoon isaa inni guddaan akka nuun isa fuulduratti ilaallee daandii inni irra deeme sanarra akka nuun deddeebinuufidha jechuudha. Kanaaf daandii inni irra deddeebi'e keessaa tokko immoo kiristaanummaadhaan yookaan Kiristoositti amanuudhaan gidiraan akka jiru hubachuudha jechuudha. Kanaaf kana hundumaa yaadattee manni kiristaanaa waqtii kana keessa waaqayyoof galata galchiti jechuudha. Kanaaf waaqayyoon ni waaqeffatamaa, waaqayyoof ni faarfatamaa, maqaan waaqayyoo ol qabamee isaaf ni galanni ni dhiyaataaf jechuudha.
haati keenya dubaroo Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faana gidiraa arguu isheetiin maqaan ishee ni yaadatama, ni galateeffamti, maqaan ishee ol ni taasifamaa jechuudha. Sana qofa miti abbaan keenya qulqulluu Yoosef, haati keenya qulqulleettiin Solomee kana keessatti baay'inaan maqaan isaanii mana kiristaanaa keenya keessatti ni yaadatama jechuudha, ni galateeffamu jechuudha. Gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin warreen turan hundumtu ni yaadatamu, ni galateeffamu jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina addaamiif jecha addunyaa kanarratti dhalatee ijoollummaa isaatiin gidiraan hedduun irra ga'ee gammoojjii, gubaan gammoojjii hedduun isarra ga'eera jechuudha. Kun hundumtuu fayyina addaamiif, fayyina dhala namaaf waan ta'eef manni kiristaanaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Gibxitti godaanuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachaa waqtii tsigee kana keessa Waaqayyoon ni galateeffatti, Waaqayyoon ni yaadatti, Waaqa hundumaa godheef ni sagaddii, isaaf galata ni dhiyeessiti jechuudha. Kanaaf zamana tsigee jennee soomii tsigee jennee nuti amantoonni kan soomnu kan sagadnu kana yaadachuuf jechuudha. Fayyinni keenya jalqabuusa, fayyina keenya kan labsu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusa, addunyaa kanarratti Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuusa, dubree Maariyaam irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee nama ta'uusa, Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis goonka nama, goonka Waaqa ta'uusa manni kiristaanaa waqtii isheen keessatti addummaadhaan yaadattu zamana tsigee yookaan waqtii abaaboo jedhamuudhaan ni beekamaa jechuudha. Kanaaf hanga yeroo kanaatti kan nu faana ta'e, kan nu barsiise, icciitii kan nuuf ibse Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u.